Eshi dhaggeeffattoota keenya baga yeroo kana geessan baga yoo nageessan yoo yaa'in isiniin jedha ani birraa asheetuutiin jedhama. Baga gara yuutuubii birraa nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Guyyaa irraa kana immoo keessummaa haaraa qabadhee gara yuutuubii kiyyaatti affeereetiin jira. Keessummaan kiyyas waamicha kiyya kabajjee iddoos waametti dhuftee too gaaffii deebii kana nafana godhuu keetiif guddaa galatoomisin jedha. Asumaammee dhaggeeffattoota keenya wal barii. Mee Fayyisaan eenyu eessatti dhalatee mee dhaggeeffattoota keenya wal bari. Ayyee birraan illee guddaan si galateeffadha. Guyyaa jalqabaatirraa kaasee erga garaatitti dhufee dhamaatiin afaan godhaa jirta. Isattaan seemmoyyuu ani Fayyisaa Addunyaan jedhama. Kanan itti dhaladhee godina Shawaa Kaabaa Aanaa Jiddaati. Magaalaan itti dhaladhee illee magaalaa Dagaagoraa jedhamti. Guddaan si galateeffadha. Eshi guddaa galatoomi. Egaa Fayyisaani walanis qaamanis sirriitti wal beekna. Qaama wal beekuun alallee namni baay'een mucaa kun nama lafaaree fool dhufu nama jabaadha. Jajjabeessaa jedhameetoo namni baay'een yaada nuu kennaa jira. Mucaa kun nama borutti bakka guddaa ga'u jedhamee jira. Fayyisaan aartii keessa jira. Miti? Fayyisaan aartii keessa jira. Keessawoo aartii kana keessatti reefu gara aartii dhufaa jirta. Akkuma silaalu reefulleedha daa'ima. Reefu gara aartii kana seenaa jirta. Aartii kana keessa erga seentee akkan odeeffannoo qabutti hojii aartii kana keessa hojjechaa akka jirtudha. Mee Fayyisaan maalirra jira? Maal hojjechuuf jira? Kanaan durallee maal dabarsee? Mee amma maal hojjechuuf jira jedhee ta'uu dongaafii sin dhiyeessine dura Fayyisaan mee nama akkamiiti? Akkamitti dhalatee erga dhalate immoo maal keessa darbeetoo yeroo kana gahee akkamii gara aartii kanatti akkamitti dhufe Fayyisaan? Fayyisaan ani gara aartii kanatti kan hin dhufe jalqaba ijoollummaa koo irraa kaasee baay'ee fedhiin qaba ture. Fedhiin koo sunis aartiidha. Aartii sanittis dhufeetiin jira. Garuu fuulduratti illee humna godhadheetoo fuulduratti illee bahuudhaaf fedhii guddaan qaba. Fedhiin ani qabu suni rakkina maallaqaatirraan kan ka'e haga har'aati illee duwwatti hafeetiin jira jechuudha. Akka yaada kootiitti. Akka yaada kootiitti. Aartiin duwwatti hafiin hin qabdu umuriin hin daangessu. Fuulduratti illee ca'uun hin danda'ama waan ta'eef ani Fayyisaan hojii tokko hojjedhee gara yuutuubiin illee gallakkiseetiin jira. Hojii biraallee istiidiyoo keessaa nan qaba. Odeeffannoo quba qabda na fakkaatetilleen. Kanaaf namoonni na deeggaruu illee barbaadan hoo jiraatan ta'e gama yuutuubii birroolee kanaan na dubbisanii na deeggaruun hin danda'ama dheen fudhadha akka yaada kootitti jechuudha. Aishee Fayyisaa guddaa galatoomi. Mee Fayyisaan erguma gara aartii kana dhuftee waggaa meeqa guutteerta? Ani reefu waggaa lama guuttee jirta. Mee waggaa lama kana keessatti bu'aaca'iin aartii kana keessa jiru maal sitti mee akka keetitti akka nam tokkootitti ani aartii kana keessatti bu'aaca'ii amma kana yookiin immoo aartii kanaaf amma kana dhamee jira yookiin immoo aartii kanarraa faayidaa amma kana argadhee jira wanti jettu yoo jiraate yaada nuu kennita. Bu'aaca'iin aartii kana keessatti argee waan hedduullee ta'uu baatu waan xiqqoollee argeen ture jechuudha. Gaafan ani gara aartii kanatti nan dhufedhee namoota waliin marii taasisu hin jira nama wayiitiin nan mari'adhe jechuudha. Akkamii hojii kana hojjechuuf ani fedhi kootis akkas jedhee gaafan ani gaafadhu ayii Fayyisaa naan jedhe. Ayii Fayyisaa ati gaafa gara aartii kanatti dhuftee an nama miti. Aartii kanatti uummata fuulduratti uummata bal'aa uummata Oromoo bal'aa kana fuulduratti baatee kan sirbitu dhiisiti nama tokko fuuldurattuu kan baatee sirbitu moojii naan jedhe. Maal jedha seete Oromoon obsaan aannan goromsaa dhuganii akkuma jedhu sana Fayyisaanis hin obsee guyyaa sanirraa ka'ee iddoo hawwisoo barbaadee kanan jira magaalaa Sandaafaa keessadha. Iddoo hawwisoo sanallee hin beeku ture gara aartiitti dhufuu kanaaf fedhiin qaba ture. Fedhii koo san ilaallatee kan ka'e anillee iddoo hawwisoo sana guyyaa sanarraa kaasee barbaachatti eegalee barbaadee iddoo hawwisoo sana galmaa'ee iddoo hawwisoo sana keessa odoon hojjedhu odoon achi keessa hojjechaa jiru sirba tokkollee hojjedhee kilibbii isaatillee hojjedhee kilibbii bareedaa hojjedhee yuutuubiidhaaf illee kenneen jira. Kanaaf Fayyisaan nama bu'aaca'ii hedduu dabarseedha. Aartiin immooyyuu obsa barbaaddi waan ta'eef warroonni ganaa karaa aartiitti illee dhufuudhaaf yaadan akka obsaan eegan abdiin irraa qabaan jedha.
Galatoo Fayyisaa. Dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan iddoo kanatti kan affeeree jiru wallisaa lafaa dhufa dhugaa dubbachuuf sagaleen isaa akka kiilooleetitti bareedu reefu dhiyoo kana juma kana keessa sirba bareedaa kilippiin isaa baay'ee nama hawwatu walaloo fi yeedaloon isaa baay'ee nama hawwatu hojjetee isin biraan ga'ee jira. Sirbi isaa yuutuubii irra jira. Sirba isaa dhaggeeffadhaadha. Har'a immoo sagantaa kiyya kanarratti asirratti na affeerameeti kan jiru guddaa si galateeffadha. Fayyisaa odeeffannoo wayii nan qaba. Fayyisaanii abbaan isaa meeshaa aadaa taphachuun beekamaa jedhanii odeeffannoo qaba. Abbaan kee meeshaa aadaa taphachuun beekama jedhanii jiru. Mee meeshaa aadaa kana keessa maal taphachuun beekama? Addunyaan eegaa nama beekamaadha. Nama beekamtii sirriitti beekamtii guddaa qabudha. Akka naannoo keenyatti nama sagaleen isaatillee eenyuma olitti bareedudha jechuudha. Addunyaan meeshaan inni danda'u masiinqoo rukutaa. Masiinqoo xiicha. Masiinqoo xiichaa. Masiinqoo sanallee yeroo ijoollummaa kootii bareedinaa naan jedhu nan dide beektaa. Waan akkatti nama fayyadadheetoo nama faayidaa qaba jedhee nu hubanne. Uummanni naannollee nama meeshaa aadaa masiinqoo kana xiichuun asmaarii waan jedhamu tokko jira yoo nu goruu baadhee. Abaluu kun asmaariidha jedhu nama masiinqoo xiichu kana akka waan biraatti ilaalan namni baadiyyaa. Hin beeka waan ta'eef bu'aan masiinqoo qabu hin beekamu meeshaa aadaa kana hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkan odeeffannoo qabu akkuma reefu sin jedhee nama sagaleen isaa baay'ee bareedu nama masiinqoo xiichuudhaan beekamudha. Fayyisaan sagalee kana abbaarraa dhaalee laata? Akkasuma dhabeetuma yaadama. Fayyisaan sagaleen abbaatii fi fayyisaattillee walitti dhufu sagaleen abbaa kootii baay'ee bareeda. Walitti illee hin dhufne yaadu baay'ee na caala. Baay'ee bareeda jechuudha sirra. Eshi mee amma aartii kana keessa erga seentee waggaa 2 guuttee jirta. Amma waggaa 2 kanatti kilipii bareedaa tokko nu biraan geessee jirta. Akkasuma mee fuulduratti immoo karoorri kee maali? Ani Fayyisaan hojii bareedan qabadhee dhufuuf jira. Hojii sanarratti istiidiyoo keessan jira. Istiidiyoo keessa immoo xumuree bahuudhaaf yeroo xiqqoodha. Dura sii kaaseera. Fayyisaan nama waan hedduu dabarseedha. Rakkina hedduullee nama dabarseedha. Namani asfaaltiirrallee akka mana kootti rafaa ture. Namarree bakka beekta maalis siin jedha rakkina tokko. Namoonni baay'een rakkina kanallee obsanii yoo akka Fayyisaatti obsanii fuuldurattillee akka caan abdiin qabaa jechuudha. Akka dhaamsa kootiitti jechuudha. Kanaaf Fayyisaan hojii bareeda hojjetee istiidiyoo keessaa qabaa. Fuuldurattillee sagantaallee nan qabaa. Sagantaallee qopheessan jira yoo rabbi jedhee malee milkaa'uun hin jiru waan ta'eef. Kanaaf hojii sanarrattillee namoonni guyyaan beeksisa baasee ji'a jaffaa keessa gaafa 20 sagantaan qabadheetuma yaadaa jira. Namoonni itti tolee namoonni affeeramuu barbaadan hunda isaaniitu nan affeera. Dhufaniitillee na cinaa dhaabbatanii Fayyisaan nama kaayyoo qabuudha. Kaayyoo san akka galmaan gahu taasisuudhaaf namoonni na deeggaran yoo jiraate kunoo gama yuutuubii kanaan na deeggaruu danda'u dheetuma yaada. Eshi dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan guyyaarraa kana wallisaa lafaa dhufa wallisaa Fayyisaa Addunyaa danatti affeereen jira. Akkuma dhagaa jirtan Fayyisaan wallisaa reefuu lafaa dhufaa jiru. Wallisaa reefuu guddachaa jiru. Kanaaf namni isa deeggaruu barbaadda yoo jiraattan karaa yuutuubii kanaatiin mucaa kana akka deeggartan isin jedha. Mee gara dhumaatti deemaa irra yeroo keenyas deemaa irra waan ta'eef mee Fayyisaa sirba kanaan dura hojjettee gadhiiste keessaa mee xiqqoo isheerraa nu jedhe. Raasaasaa bobeessanii kilaashiin bobeessanii baasanii galtuu biyyoo fiitirraa jabaadhuu jaala qabsoo shakkiin qeerroosi waliin jirra diidaa koo jabaadhu kaa faalmataa jabaadhu kaa hidhamtus dhugaan kee hin dhokatu beelofteetti deebottee dhugaan saba kee akka mul'atu. Jaallan kee jabeeffadhu lammii koo diinoggaa dhufee isaan kan deebisu callifnaan dubbii nutti ammaatti hafteen jara galee maaliif nu nyaarti. Guddaa galata Fayyisaa yeroo keenya baay'ee gabaabaadha. Sagalee kee dhugaa baay'ee kan namatti tolu sagalee kee akkuma abbaa keetii akkuma odeeffannoo dhagayatillee nama sagalee cimaa qabu. Fayyisaa jechuun nama ganaa deeggarsa guddaan isa barbaachisu
Uummanni keenya biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan namni sagalee kana dhageessan hundi keessan gara yuutuubii kanaatiin woona dubbistan mucaa kana isiniif hin dhiyeessaa mucaa kana gargaararraa mucaa kun akka guddatu asumaan hin dhaamsa isinii dabarsaa guddaan isin galateeffadhaa Fayyisaa dhuma gubbaatti waan jettu yookiin wanti na afe jettu yookiin wanti dhaammattu yookiin wanti dubbattu namni galateeffattullee yoo jiraate carraas si kenna. Wanti dubbadhu dhuma gubbaatti namoota galateeffadhullee ni jiru. Namoonni yaadan na deeggaranii na cinaa dhaabbatanii ani gara aartiitti dhufuudhaaf baay'ee jarjaraan ture beektaa. Innaa sana namni wayii hin jira achi naannoo keenya Kaalid jedhama. Kaalid sun baay'ee na deeggaraa ture. Konkolaataa ofii keessallee na godhatee Fayyisaa adeemsi kee kun suuta jedheeti suuta inni deemna hin muddaminii akkatti kallattii kanaan qabattaa kallattii kanaan karaa aartiitti dhuftaa yoo fedha qabaatte akkuma yaadatamu waan lubbuusaa boolla isaa daadhiyaa guuteedha Oromooni. Haacaaluu kanneen akka keekiyyaallee walansi barsiisanaan jechaa ture. Namni sunillee ammallee gara alaa kana jira. Innillee yoo gara yuutuubii kanaa dhufee kan dhaggeeffatu ta'e yaada kana akkanarraa fudhatee na deeggaru abdiin irraa qaba. Kanaaf naman galateeffadhu tokko birraadha sumaadha jechuudha. Baay'ee na deeggaraa turte walalollee sin na deeggaraa ture walalollee na gargaaraa turte guddaan si galateeffadha. Baasii tokko malee gara istiidiyootti na geessite baasii tokko malee tiraanspoortii illee kiisee keetti kaffalachaa turte. Kanaaf guddaa sin galateeffadhan jedha. Eeshi Fayyisaa guddaa galatoomii dhaggeeffattoota keenya kun yuutuubii birraatii birraa biroolee tuub hundi keessan saabskiraayib godhaa sheer laayik godhaa waan haaraa ijoollee reefu lafaa dhufan kana namni kamiyyuu yaada isaan qaban irraa fuudhee akkanatti isin biraan ga'a sirbootallee anillee ofii kiyyaa dalagaan jira sirboota haaras kara yuutuubii kanaatiin isin biraan ga'a keessummaa haaraa kana malallee miti fuulduratti abbaa Fayyisaa meeshaa aadaa wajjin qabadhee gara yuutuubii kana isin dhiyeessuudhaaf illee yaaliin godhaa jira. Kanaaf isin nu simadhaadha yuutuubii keenya saabskiraayib sheer nu godhaa Fayyisaa munam deeggaruu barbaaddan karaa yuutuubii kanaatiin na dubbisaa Fayyisaa deeggara guddaa galatooma Fayyisaa galatoomi baga nagaan dhuftee guddaa si galateeffadha irra deebi'ee. Atillee naa galatoomi. Galatoomi.